نونجرين ممكن هم بيكم هذا أبان ور إتي أمانني أكنو أرسيتان إسلين أمانته بيته سيقاله سو نما كان كيته نما لبو وفي كن يوفر أريد أرسي كاليس أورما يوفي ديسه قد فتشا سرني الرهد منان كبيكم أرسي كيسد قد فنان مقاسا متأنفتون كنون ديسا سرقدا أرسي كيسجر وأرسي أكس قد إيكا أنباتو فرومسوسن أمتا فون وفي الراديب imagine ككنامو أصوان برات الرتتي أصو إلالج سياسة ويت الرتتي هافكاتو قرو قدي دجاتني مرقاف أكناج إلون انجرارف بك إلون جرو تاني مرقاكين نتويتي كاني أرسي غراف دو إتو كوچار جيم بيكون أرسين غراف دو أرسين غراف هدتت wareegama kafala malee arsiin garaaf jechan booyu garaaf jechan duul la ila dhaloota akkamii bira geenne garuu deemne mucattiin intala sirnaati galgala kana waan isin jette wallahi proud na godhe ani intala gosatti heerumeeti jette an keessanii jette das nama jedha hagas beekuun yaaduun eenyu jechuun saniif wantoota akkasii san positive namaa baay'isan malee waan namni afaan keessa jiru afaan nama dabsanii nama fi waan an barbaaduun sirrii miti hisdii fakkaataa jibbanna fakkaataa gadhaantummaa fakkaataa nama walitti qotu ta'uun qaban qoraniiti waa walii sirreessan arsii walitti qorra dubbii qorra jettee dubbii qorra jechuun dubbii dhugaa baafna sirna haasofna jette malee arsii walitti hin qottu osoo abbaan fedhe balleesse an kiyaariyoo balleesse barbaadetti gaafa qora fuudhanii naa qoratanii waan innatti balleessanaa gaafatan malee arsiin namatti hin qottu dubbiin jirre namatti hin barbaaddu dubbima uumamte sirnaan qorti saniif akkas wahii ta'a malee akka akkasii an baay'ee na aarse akka duulli akkasii ilma fiit irratti hamilee nama warra dhiyeenna kana mushurrarra jiru irratti duula akkasii yoo banan nama saalfachiisaa nama dabbaraa sirrii miti dubbatame ilunfaalleen dubbatanii ijoolleen dubbattee garuu faaraan tokko wayita akkas jedhu ana eenyu jedha keessattuu ijoolleen dubaraa hin iyyina akkanatti afaan hin banina wallaahi an arra Facebook irra deemee tawaan akkasii afaan bantu hunda firraa biroo godhaa oole maaliif maayaa talfalligam horii akkasii sanniin waan sirnaati miti namaa miti maal hisdiin akkasii jibbi akkasii maal akkas tattaatan bakka ilmi qaalii waan ta'eef jaalatamee innillee eenyu jedhee nasiib ammoo bultiin nasiiba hireedha malee wantoota akkasii san olii gadi oofina ganda keessa ati ka arsiisii caalu jiraatu mala ilaalcha akkasiitiin sammuuf doomsiteen jedhin ka hireen itti si fidde ka nama sirnaa ka bakka kamiyyuu ta'etti heeruun ammallee kaanillee jala deemtanii eenyu jedhina arrabatti hin cabsina jireenya namaan arrabni keessan arrabni summiidha yoo jibbannaaf keessaa qabaate jibbannaaf keessaa qabaannaan hisbii ta'a nama nyaata galatooma kiyaar ummata keenya yoo dhugaa dubbanne kuma afur irratti mucaayyoolleen viidiyoo dalagde innillee bakka bu'ee أنا نبهتني كوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تاني ميرا كيسا باي نمدا سرتي بيتا بيكالي تكالي قدالي توكو قد والفكي ما لك تاتي بيتا أوكي ورمتي مرك أرسي نشمرن أرسي جدي أسو نمني بكم بوسم بكا أوف بوسي أسو مقافة من أوف مقاسي حاسو كن أرسي غراف جتة دوئة فداتي روف يناتا چو سرگنو تكا تكا لكي اتمادي مادي الله ديفا مدورا غافت لك أيار قواسابين كاسي مغيرين بيغانا أتي أبشالا أتي بيغانا no تلولي قوة فاجندات قوة تلولي مالك تاتي بيتا بايزوي أمتا حاسدة gaafa cidhaa sanillee asitti maal akka jechaa turan beekta waan Jawaar Muhammad qaba harka Jawaar Muhammadin duuban jira cidha isaa dhayxanii xiyyeeffannoo keessa jirtanii kaameraan achitti daqqanamee jira maali isin galchanii haagaa kana hunda deeman
waan gadi ba'ee uummatatti qooyi bukoo keessan gadi dhoobuu dhabeefi ilmi dhiiraa ciniinnateetuma waan godhu san eenyummaa kiyya isin agarsiisee jira ka jibbite mataa keetirratti caffaree galee jira jaaladhuu jibbi osoo feemasni Dubaay takka nan gargaarin ofii kiyyaa sargii himadhe ofii kiyyaa deemee cidha himadhe ofii kiyyaa keessummaa tiyya deemee boolee guuradhe warra Ameerikaa irraa kiiloomeetira 10,000 irraa Arsit dhufe Hararge dhufe hundu qoshaashoch keessa namaan beetu keessa qabattee namaa kennite Hacaaluun shoof wal kabanya dinnaan immoo Arsii mitii jechuu siigale warra midhaan haamuu Arsii dhufee achitti hafetu iyyuu beeloftee Arsii dhuftee Arsii keessatti beeloftoota dhalattetu waan sanaa se'a siigale tadhalachuu isiituu yoo haati beeyte malee abbaanuu quban qabne dhalattuu karaa irraa ala kanaa dadhabne jedhe Umaru Suleiman edawaa malee ta osoo nadoo hattu goljaan ta osoo goljaa hattu osoo nadoo hattu edhe ta osoo nadoo hattu goljaan caccabsee nyaate duula nurratti banti duula irrarraate qabsoo ta'uma seete edaa Umaru Suleiman kana beekaa jedheen wallahi sirritti wanni Umaru Suleiman waggaa meeqaatam dura hime ammanatti mul'ate siigale ta osoo nadoo hattu edhaniin ta midhaan hattu jechuu bara midhaan haamamee lafa tuulame osoo san hattu ta goljaan caccabsee nyaatee jedhe Hinaaffalleen as keessa jirti beektaa jechuun namni hin jiraa miti. Hinaaffaa bichaa miti baay'isoo Arsii keessa baktii baay'ee diqaalaa baay'ee guddisa baddee baay'eetu Arsii keessa dhalatee jira. Oshaash. Haw akkamiin namni garaa jedhee gad jedhee bu'e ol bahee asirratti sanuu waan keeyriif jedhame jijjiirii nyaata nyaadhuu jedhamtee jijjiiru finish dhumate. Maal abboo uummanni akkana kun bilginna kuni waslaatummaa kuni qaanii Arsii bakka hin buutan parrot okay an kabadii san caalaa ka an dhiifama gaafadhe live irra taa'ee iluu fi usmee wajjin kammoo mucayyoon an intala teessanii jette osoo isin arrabsitan bar qoshaasha ta'uu keessa waan hin beekneef an intala teessanii isiniin jette baktooj obboleessoo atillee lubbu jireenya kee jijjiiri okay hin dhaqqabda waan nama haasa'u waa'ee marqaa itti deebita nama sanuu jireenya qabutu nama bultii qabutu waan marqaa nama gorsa shuuf yoo haasa'e immoo an baay'ee haasa'e